Ashama kabajamtoota ilmaan Oromoo qaqqaaliiwwan akkam fayyaa jirtu naga keessanii annaga kootisnis bakka jirtanitti baga naganaaf jiraatanis ninja. Egaa har'as jechuudha akkuma baratame barumsa haaraa viidiyoo haaraa isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha. Isinis akkana eegaa jirtan abdiin qaba. Kanaafuu ammoo barumsi keenya haraadha. Waaw maali kan jedhu wajjin itti deemnee kan ilaallu ta'a. Isa dura garuu warroonni hanga har'aadhaa YouTube channel kiyyaaf haaraa taatan kottaa maatii keenya ta'aa nutti dabalamaa. Khota baradha sininja akkasuma immoo waliifis qooda namni maatii keenya taatan like share gochuun akka nama hedduu bira ga'uuf qooda keessan baasaniin jecha intro kana booda gama barumsichaatti achi isin dabarsa. Ammas jechuudha intro booda deebi'eetiin dhufee jira jechuudha. Kanaafuu barumsichi keenya haraadha. Maaliif aappii ajaa'ibaatiin jetta akka hin jenneef aappichi aappii gold takaahuu VIP takaahuu ammoo professional kan ta'e kan beeksisallee hin qabne aappii ajaa'ibaa jechuudha. Maaliif nu fayyada yoo jenne immoo bilbila keenya ittiin qulqulleessuuf baatirii ta'e qafoo keenya ta'e raamii istooreejii isaa akkasuma immoo aappiiwwan ittiin cufachuuf feetan basmaan yaani ishaaraa jechuu kooti feetan ammoo laakoo isaan feetan paaterniidhaan feetan paaswordiidhaan cufachuu dandeessan jechuu. Aappichi ammoo isa kam jennaanii aappii isa kana jechuudha Clean Masteridha. Clean Masteriin miila kana online gubbaan dhiifama Play Store keessa badee ture jechuu. Kanaaf ammoo Clean Masteriin an har'a isiniif qabadhee dhufe kun jechuudha VIP jedha kunoo akkuma gubbaa irratti argaa jirtan kana jechuudha. Kan Play Store keessa buuftanii aappii biroo booda VIP miti innuun hojjetu akkanaan hin jenneef jechuudha. Kunooti aappichi bakka amma irra marfame kana takaahuu bakka xiyyaa itti ol qajeelchee jiru kana jechuudha giingoo keessa isii tana Clean Master VIP jechaatiin jira jechuudha. Kanaafuu Clean Master kana linkii isaadha natu isiniif kaa'aa iddoo buufattan isin agarsiisa booda viidiyocha amma isiniif waraabu kana jala jira jechuudha. Fakkeenyaaf hogguu keessa seennee anamma dura baneetiin jira isin hogguu gabbuuftan install gootan bilbila keessan irratti uma fursosii baay'ee hin qabu takaahuu waan nama rakkisu baay'ee hin qabu jechuudha. Kanaaf mee akkam goonaa yoo jettanii gaafii gootan fakkeenyaaf anamma Clean neunaan jechaa jira GB 4.19 kana Clean godhe jechaa jira. Kanaaf Clean kan jedhu kana gadi tuqa jechuudha. Hogguu Clean kan jedhu kana gadi tuqeetiin jee Clean naaf godha jechuudha. Wantoota faayiloota garagaraa kana kanaan faayidaa hin qabne kan ta'an keessa balleessa akkasuma ammoo antivirusii firraa mataa fi irraa hin qaba jechuudha. Kanaaf haala kanaanin ifirraa qulqulleessuu dandeenya jechuudha. 4.2 GB naaf qulqulleessee jira jechuudha. Asumaan amma fakkeenyaaf kun gubbaa kanarratti ni argitan jeetii yaada asirratti RAM jedha. Asirratti ammoo storage jedha kunoo gara kanatti raamii fi storage isaallee akkuma argaa jirtanitti Clean gochuu dandeenya. Akkasuma ammoo waan ajaa'ibaati. Qafoon keenya yoo isa waan dabalu taate kun bakka kanaan qannasuu dandeenya. Lakkii ammoo miti baatirii isaa save nuun godhu yoo jenne bakka kanaan kun bakka giingoo amma irra marse kanaan jechuudha sirreeffachuu dandeenya. Akkasuma ammoo antivirus illee mataa fi firraa qaba jechuu kun akkuma argaa jirtan antivirus jedha. Waa hedduu firraa qaba. Kanaaf isin tokko tokkoon keessa galtanii anamma tokko tokkoon isin mul'isa yoo jedhe viidiyichi ni dheerata. Kanaafuu isin tokko tokkoon keessa galtanii laaluu dandeessan jechuudha. Ajaa'iba kun jechuudha bilbila keenya akka ajaa'ibaatti nuuf qulqulleessuu danda'a. Maal kana qofaree fakkeenyaa fi bilbila keenya akkana jala kanaan yoo harkifne Applook kan jedhu ni argitan jeyaada kunoo Applook kan jettu isii tana ni jirti kunoo as Applook kan jedhu kana gadi tu'in hogguu gattuu hin jenne fakkeenyaaf haala kanaan gattuu hin hogguu gattuu hin jenne Applook kana password yoo duratti goone jiraan nu gaafata yoo ittiin godhni ammoo cal jedhee nuuf bana an duratti godhadhe waan jiruufu isiniif cal jedhee application takka bifa kanaan qulfiitti godhee isiniif fida isin aappii jalqaba inni isiniif fidu kafeetan qulfii
gadi tuquudhaan kunoo bifa amma argitan kanaan vaayiparii hunoo nama fakkeenyaaf vaayiparii irraa yoo gattuqe hin badaa yoo gattuqe itti deebi'ee qullufama jechuudha. Bifa kanaan filattanii hogguu isin kaatan jechuudha. Bifa kanaan filattanii next kan jedhu isin dhufaa next gootan paatarnii filadhaa isiniin jedha. Anduroo waan filadheefu amma yeruma seenu paatarnii na gaafate isin jalqaba yeroo seentan paatarnii isin gaafatu. Hogguu appilikeeshinii barbaadan bifa kana aappii qabdan hunda keessaa filattanii jechuudha. Irratti dhooytan booda haala sanin sirreeffadhaa isiniin jaa haala siitingii qulfii kana daqiiqaa meeqa booda akka cufu yoo baruu barbaadan jechuudha. Gubbaa kan irratti tuqaa sadiin kana ni tuyna bakka amma xiyyaan itti qajeeltee jirtu kana tuqaa sadiin kana erga tuyne siitingi kan jedhu ni dhufa. Siitingi kan jedhu sana ni tuyna. Achi booda ammoo haala kamiin akka inni isiniif cufu barbaadan jee kuno gubbaa kan irratti sadiinuuf kennee nu gaafata jechuudha. Kan jalqabaa kunooti, kan lammaffaatis kunooti, kan sadaffaatis kunooti. Maal nu gaafata jennaan look up in screen off. Hogguu screeniin keessan cufate akka aappiin hun cufamu barbaadanii jedha. Look up after screen off for 3 minutes kan jedhu jira. Daqiiqaa 3 booda akka cufatu barbaadanii yoo screeniin keessan dhaame jedha. Kun ammoo look up open extin kan jedhu kana ammoo yoo itti aappii keessan keessaa baatan akka cufatu barbaadanii jedhe nu gaafata. Anama fakkeenyaaf wayita aappii keessaa ba'e irra deeffadhee jira. Kana qofaa miti jala kana ol harkisuudhaan jechuudha yoo feetan jechuudha. Password keessan illee jijjiiruuf as keessaan jijjiirtanii kunoo bakka kanaan change password kan jedhu jira. Nuti bakki irra guddoon namni yoo bilbila keenya qulfii isaa fuudhee banuuf yaalillee isii tana oonii yoo goone jechuudha. Fakkeenyaaf oonii yoo goone isiin tun fakkeenyaaf kan lammaffaa irratti amma xiyyaan isinitti agarsiisaa jiru kun jechuudha. Kunoo isii tana isiin tun jechuu yoo isii kana oonii goone namni bilbila keenya banuuf yoo yaale jechuudha. Suuraa isaa kaasee hogguu bilbila keenya jalqaba bane sa'atii wajjin ebaluu isaa wajjin lafa nuuf kaa'ee akka ajaa'ibaatti nutti hima jechuu aappichi kun. Aappii baay'ee bareedaa ta'e tokko garuu aappichi Play Store keessaa haqamee jira kan biraa yoo buufattan malee. Kanaafuu aappii VIP takka professional ta'e linkii anamma isiniif mul'isu kana jala galtanii achi buufachuu dandeessan jechuudha. Raamii qulqulleeffachuufis raam kan jedhu gubbaa gattu. Storage qulqulleeffachuufis fakkeenyaaf storage kan jedhu gubbaa gattu. Hogguu gattu jedhe haala kanaan naaf fida. Hogguun scaaningii jechaatiin jira. Kunoo ni argitan jiyaadha inshallah scaaningii jechaa jira. Scaaningii kana eedanii haala kanaan jechuudha hanga inni xumurutti hogguu xumura innu cleaner jedhee nuuf fida jechuudha. Kunooti clean jedhee nuuf fideetiin jira. Clean jedhaan nama fakkeenyaaf haala kanaan back jedhee duuba deebi'a al takka haala kanaan jechuudha. Kunoo akka ajaa'ibaa argitan kana hunda isaatuu tokko tokkoon keessa galtanii bifa kanaan isin ilaaluu dandeetta. Wantoonni inni qabu hedduudha kan isinitti mul'isiniin isin suuta ilaaluu dandeessanii. Kana fakkaata jechuudha. Kanaaf aappicha linkii anamma isiniif kaa'uu yoo fayyadamtan jechuudha. Gabaabumatti iddoo kana isin geessa. Linkii anamma isiniif kaa'uu viidiyicha kan amma isiniif waraabu kana jala isiniif kaa'a. Hogguu achi isiniif kaa'e jechuudha. Kallattiin fuudhee aappichi iddoo kana nu fida jechuudha. Hogguu inni iddoo kana nu fidee nuti waan takka illee nurraa hin eegamu. Maal malee daawunlood kan jedhu kana gadi tuquun alatti wanta tokko illee nurraa hin eegamu. Beeksisaa kun X gubbaa kanarraan dhooyne irraa baana jechuudha. Hogguu beeksisa kana X dhooyne irraa baane haala kanaan nuuf fida. Anama dura waan buufadhee qabuuf isinis amma downloading again jedhaa jira. Irra deebisii buusnaan jechaa jira. Fakkeenyaan amma waan dura buusee qabuuf irra deebi'ee buusuu hin barbaadu. Kunooti akkuma argitan maqaan isaa immoo aappicha kunooti Clean Master Pro'dha. Takkaa'u VIP dha. Kanaaf asii malee gara biraatti buufattanii aappichi ati himte hin dalaguu sobaa akka hin jenne linkicha isaa immoo kallattiidhaan ka iddoo kana isin fidu natti isiniif kaa'a. Isiniin jecha hanga barumsa birootiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Bye bye.